علي برا ولليسا كنديسا ولليسا في سبونا ناشناليستي أورمو علين فلبانا ديقدامي ساقل بركودا ساقل شانتاما مقالا دردوا نانو لغهر رجلم تتلالتي جرهن إسا جولو مارا كاسي علين كندلت دردوا كيستي أبا في هذا إسا إرا كندلتي وقاسا ديت أدام باني تران علين سنان بود أبا إسا براتي قدتي يرو إجولو ما إسا من برمس عربي فا غلي أفان عرباتين برچا تردا sana boodas Ali Birraadha ijoollummaa isaatiin maatiidhaan gargar ba'us ona arfan qal'oo keessatti guddatee mana barumsaa galee amma kutaa jaaffaa baratee yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjetaa of gargaaraa ture. Dargaggeessi gameessi faana artii Oromoo irratti guddate kun umrii ijoollummaa isaatiin kaasee of gargaaruudhaaf bu'aa bayii gurguddaa dhandhamus abdii fi kutannoon isaa artii Oromoo keessa akka ture waltajjiilee darban irraa hubachuu dandeenya jirra. Wayita umriin isaa 13 ta'u hawwisoo afran qal'oo kan aadaa Oromoo fi guddisuuf dhoksaadhaan hojjechaa ture makame. Sirbi isaa jalqabaa waltajjii irratti sirbes Birraadha bari'ee jechuudhaan kan wallisaa turedha. Kanarraa ka'ee maqaan Alii Birraa jedhamee akka moggaafamu dhalootatti darbe. Kanarraa ka'ee maqaan Alii Birraas isaaf laatame goota gameessa ona afran qal'ootti dhalatee artii Oromootiin Oromoodhaaf tokkummaa lalisaa ture. Bara 1965tti cufee miseensota hawwisoo kanas gartokkeen mana hidhaattis naqamanii turan. Aliinis baqatee gara Finfinneetti gale jiddu galeessa lafa tuulamaa magaalaa Finfinnee jireenya isaa Finfinneetti Aliin erga Finfinneetti galee booda hojii sirba adda addaa hojjechuu jalqabe. Kanaanis jalqabe yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo Ahmad Taqii wajjiin wal baree Ahmad Taqiinis Aliidhaaf akka ittiin sirbuuf jedhee gitaara bitee fi beekamtummaa Alii Birraa magaalaa Finfinnee lafa tufaamunaa irratti dhugoomsee fi Aliin afaan Oromootiin biratti afaan Amaaraatiinis wallisuudhaan warroota diinaatiif ergaalee gurguddaa falaasama artii Oromootiin dabarfachaa ture. Marrigaa barri baraan darbaa goonni akkasii kun har'an tana dachee Oromiyaa irraa dhabamuun isaa industiriin artii Oromoo hangam takka akka of duuba nu deebisu wal gaafachuun nu dhibu. Kufaatiin artiist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hangam takka qabsoon Oromoo akka of duuba deebite waan raaguu dandeenyudha. Keessaayyuu riisarchiileen gurguddaan godhamanii artiist Alii Birraa har'aan tan industirii artii Oromoo keessatti artiistota akka Hacaaluu Hundeessaa horatee lafaan ga'e. Kanneen biyya baqaa keessa jiran artiist Adnaan Muhammad michuun baay'een qabaa lixa biiftuurraa dhaamsa koo dabarse Oromoota maraaf kan jedhus haftee isaanii akka ta'e seenaaleen hedduun ragaa ba'a. Kun immootu Eeyyangaa sagantaa isaa walitti deebinaa jidduudhaan ammoo keessummoonni seentan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaa sagantaan keenya wal duraa duubaa fuunee daqiiqaa 3 yaada walirraa jijjiiraa deemna. Warroonni gara sagantaatti dhuftan Aslii Dr. Aslii Onnee Ilma Sabaa Iluu akkasumas ammoo Nabil Sufiyaan hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii sagantaa tamsaasa kallattii keenya irratti argamtanii yaada akka nu qooddanis ilmaan Oromootiifis jajjabina akka dabarsitan keessaayyuu Dr. keenya Asliin keessa jirtanii kallattiidhaan isaanitti isin deebisa. Baga rogaan nu edani kamna gaafa yaake kan jirtu dhugaa rabbi ani jiruu kiyya keessatti waggaa afran asteeman kana keessatti akka uummata Oromootis ta'ee akka biyyattii sanitti nama jibbisa kennan irraa hin qabne yoo ilaalte duuti Hacaaluu Hundeessaatii fi duuti Dr. Kabaja Alii Birraa waan hedduu qalbii nama cabsaa waan hedduu nama madeessaa waan onnee keenya cabsee dhugaa rabbi arreefu laayivii gubbaa turre Sheekh Kamaal Fawliin within a second commenti jalatti barraa'ee ijoollee asii deemte jira isa laaluuf isaan irraa information hubachaa ture galaman kaaneti tabalaalaa ture Arsenaalitti tapha qaba. Eegasi gastii gubbaa wannoo TikTok gubbaa seennu sokra jennu beeta Alii Birraa beema. Abba akkuma gaafuu oduu kan kijiba maali jedhe lakki amma dhugaadha jedhanii kakatanii jennaan wattuma san cufne. Facebook allee illaan wattuma san nama Adaamaa General Hospital achi jiru jira ijoollee asii deemte. Bilbilee gaafannaan dhugaanaan jedhan.
dhugaa rabbii bakka jiru wallaalee beekee bakka if jiru wallaalee waan ta'u dhabe manatti gale dalagaa deemaa ture manatti deebi'ee manuma taa'ee stiil hagammaa manaan baane waan hedduu qalbii nama onnee nama cabsaa beektaa gaaddisa Oromoo tokkotti qaari'ee torbaanuma tara keessa ustaaza guddaa aalima guddaa dhabnee rabbi haraaramu shee Adam Xuulaa ardhas gaaddisa Oromoo saba kana gaaddisa ta'ee sagalee ta'ee Oromoodha jedhee biyyaa bahee kolaafamee ilma dhabee arda addunyaa tanarraa haftee isaa takka osoo nafinis gudeeda isaa keessa ilmi baatee osoo nafinii taruun isaa waan hedduu onnee nama cabsaati qalbii nama cabsaati garuu ammoo inni godhuufi qabnu araarama kadhachuufi araarama isaan kadhannaa fi waan alhamdulillah dalagatee jira seenaa isaa dalagatee waan bara dhalootatti taru agartee dhalootatti taru dalagatee jira arda waa'ee Ali Birraa kaa'een barreessina yoo jenne kitaaba 4-5 keessaa ba'a. Digalee arda sirba weelluu isaa san namni sirba jaalalaa fa'aa godhuu danda'a sirba maalii akka namni itti fudhatetti garuu namoota isa waliin qabsaahan amma afaan Oromoo hundeen Oromummaa hundee san nama hundee jedhamu jira seenaa isaa qajeelatti anarda dubbisaa oolee beektaa sa'aatii argadhu sari ergaaf keessa qaba miiseeja qaba uummata Oromoo kanaaf wanni guddaan maatii isaatiif rabbi sabrii haa kennu fi Oromoo hundaa rabbi sabrii haa kennu nullee sabrii haa kennu isaa immoo keessummaa kabajamtu keessummaa ulfaattu rabbiin alamaa haa godhuuti wanni nu godhuufi qabnu du'aayiidha makiiteen atillee jabaadhu hin boohini dhugaa boohichi waan nama deebisu ta'e haa caaluufaa haa Adam Xuulaafaa Ali Birraafaa nama hedduu deebe waan boohichi nama deebisu osoo taate laakiin rabbiin haa araaramu fi araaruma isaa kadhanna alhamdulillah inni toobatee waan jiru kanarraa toobatee sheekonni bira jiranii shaahadaa qabsiisanii akkasitti addunyaa tanarraa gal alhamdulillah rabbiin araaramu fi rabbiin nullee kaatimaa kennan waa tolchuuti isaan dalagatanii jiran doktor dalagatee jira wallahi Oromoofiif dalagatee jira akiraafiitiif illee dalagatee jira kanaaf araaruma kadhachuu fi malee boohulleen hin barbaachisu if jajjabeessine namni abbaan gammade haa gammaduuti nuti diinni kennaa yoo du'e hin gammannu siigalee namni maa du'e jennee hin gammannu du'e baga du'e jennee hin gammannu haa taatuuti arda gaaddisa Oromoo qofa hin ta'in gaaddisa Afrikaa ta'anii birraan rabbi rahmataa godhuu fi rabbi fuula isaatti haa toluuti siigalee gaaddisa Oromooti hayyuu Oromooti beekaa Oromooti siigalee wanni onnee nama madeessaa qalbii nama cabsaa isarraa ilma hambifachuu ilma nuu dhiisee deemuu dadhabuu isaattu diqqoo dhukkubsa malee inni dalagatee jira akka nama tokkooti sani wanni namatti dhagahama makii kenna ulfaadha. Amma seenaa kanuma jechuu barbaada. atti nuwaastuu nuwaasii karatti hin geessu.